هاتو دوبا قرتي جوليتنا ربي سبحانه وتعالى يادا في مراد ساني ربي أقوتف دوبا قرتي قرآن أفزي ilmaan keenyallee barsiisu rabbi haa godhu warra quraana gartee baratee itti faayida'ee itti dalagullee rabbi haa godhu akkasuma duba rabbi subhaanahu wa ta'ala akka fedhu qaba shamarran hedduu gartee jabaatanii cimanii kitaaba rabbii kana quraana haffazu jechuun taphaa miti akkuma sheekni keenya jee duraan dursee gammachuu tanarraa شيخ نمان كينيا شيخ أمين إبرونا إن شاء الله أسقفه بوتك قرتي دعايا غدوف شمرن كينيا غناف مالف شيخني يرو هبدولي بيخيسلي واني أكان أكما جي شيخني جيتي واني أكان سياتي سقران قرآن يجون تبامتي namni yoo quraana baratee waan jee dhalattoonni gartee qubeedhaa jee dhugaadhaa warra gartee attayyaatuun beeynee jira quraanan beeku yoo ati salaati jetteen afaan salaataan beekuu siin afaan salaataa faatiyaan beekan irra guddaa namni jechuudha akkatti qara'u tanaafuu duba inshaallah sheekni keenya dhufee du'aa yaa godhuuf shamarran keenyallee haa gammadan dhiirti teenyallee gartee ijoollee quraana haffastees ni gammaddi du'aa'ii sheekaa barbaadan akkasuma akkasii miti hin feetanii akkas baga gammaddan barnoota kana bareechirraa xiyyeeffannaa dubraa maasha allah jazaa gurguddoo rabbi isin haa kafalu rabbi subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan kana ilmaan barakaa rabbi isin haa taasisu rabbi ilmaan isin mokkori rabbi ilmaan irraa isin haa gammachiisu rabbi ilmurraa isin haa gammachiisu qur'aana rabbiitiif gammaddan dilli haawwanii ka gammadu koon gammachuun abbootaatun qur'aana rabbiiti gammachuu waliin dhaabbatu rabbi isin haa taasisu maatiin diigamne rabbi isin haa taasisu maatii guyyaa fuula rabbiillee caayaa gaaddisaa jala jannata jala hojjeteesu rabbi isin haa taasisu ilmoo isin hortan keeysa joollee qur'aanan beeyne rabbiin isinitin dabarsin duuba mee bakka tana jabeeysi gajallotti dhaamsallee isiniif hin dhaama sharxii nuti kaayannu yoo hormaata dhiisu yoo horre immoo ilmoo teenya keeysa ta qur'aanan qaraane akkan dhufne sharxii godhuuti yoo haffaziisullee dadhabne ni dadhabnallee njuu namni qur'aana adda baheen baneen qaraane ilmoo teenya keessa akkan jiraanne dubras tahee dhiiraas rabbi barakaa isin haa taasisu ijoollee tana ijoollee barakaa nu haa taasisu ijoollee barakaa nu haa taasisu ijoollee seenaan irratti haarayomtu rabbi nu haa taasisu ijoollee seenaan harka isaaniitti haarayomtu rabbi nu haa taasisu kabajaa amma uffatan tanaan rabbi umrii isaan haa dheeressu rabbi kabajaa tana irratti haa eegu biyya abbaa fedhellee yoo deeman rabbi kabajaa tana irratti haa tiisu ijoollee teenya rabbi qur'aana irratti haa tiisu diin rabbi irratti nu haa tiisu ka haffaze hibziitti nu haa tiisu ka ijaallaalee qara'ees rabbiin barnoota isaa haa cimsuuf iimaanaa fi qur'aanaa fi ilmaan keenya rabbi addan baasiin ilmaan keenyaa fi qur'aanaa fi iimaana rabbi addan nurraan baasiin rabbi dallawa nutti haa jaaru dallawa nagayaa rabbi nutti haa jaaru dallawa iimaanaa rabbi nutti haa jaaru dallawa hayaa fi kabajaa rabbi nutti haa jaaru rabbiin barakaa nu haa taasisu du'aayin gaata warra biyyaati assalaamu alaykum wa rahmatullah تكبير تكبير إن شاء الله تعالى يا ربي فديد أمسد مرة جرا मैं शेख मोहम्मद दे भाई बहानी शेख मोहम्मद वादो इंशाअल्लाह ताला शेख खैन्या आलिम खैन्या शेख मोहम्मद वादो दा akka gartee rabbiin subhaanahu wa ta'ala rudisha bandau ko sheekh ataki kamera achi garagalcha ol bahanii daqiiqa lama
haa du'aa'ii ijoollee teenya tanaaf nu godhani san booda insha allahu ta'ala isinin dunoo akka quba qabaattan baru qutubaan karaa lamaa yoo rabbi fedhe sheekha keenya sheekh keessummaa keenya sheekh amiin nuuf godha takbiir sanitti aansee ammallee barattoonni baaburrayyaan waan jaan nyaanni akkasin lafa jiraa jaan warri gartee nyaatan nyaatin garaa gabuun deeminaa taa nyaadha nyaanni qaanii qabu nama hundaa nyaata akkasitti insha allahu ta'ala guyyaa sabti illee sa'a 8 baaburrayyaan sheekhaatu muhaadaraa isinii godha dubartoonni baangaanii fi bakka jirtan hundarraa walaafeera akkasuma ammallee guyyaa alhada muhaadaraa guddoo خارا مسجد خارا لماتي إن شاء الله تعالى شيني خنيا وربي فدن نفقد مفتاح أكست إن شاء الله تعالى أما أنتنا قرنا أستاذ خنيا شيخ محمد وادو تيني سند برسا أكد وين نقول إن شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بيار حرارة يوكا سوسي osoo irraanfanne bareeda asirii tana mataa waan baree jira waan sa walitti illee himnu namu waan isaa waan uf barsiise numa beeka har'a sheeka keenyaafu sheeka mini birootiifu osoo nu irraanfattanii guyyaa suusii kana yookaan guyyaa haraaraa kana osoo nu irraanfattanii maal jettan in irraanfattanii har'as yoo sa'a har'aa tanan irraanfatin yoo manu irraanfachuudhaaf teeysan barri bara qabsooti zamanni zamana ciminaati qabsootti godhaati uf cimsaa isinin jenna dura matuma ofiitirraa eegalani qabsootana طيب gara mawdu'a keenya dabarra ilmaan teenya tana waan jedhan ijoolleen yeroo haadha abbaan ofirra keessee ol utaaltu waan ufumaaf ol utaaltu uf seetii jedhan yeroo haadha abbaan gudeedarra yookaan tafarra kaayatanii ol utaaltu wama ufiif ol utaaltu seetii jedhan duuba ijoollee tanaa nama ol utaalchisee jira abbaa isii jira abbootiin jaraa barsiisota sheekoleedha rabbi sadarkaa isaanii ol haa fuudhu jennu dura gartee kabiirran sheekan asaatizaa kaasiitiif ka eessa jiran bikka hundattuu sadarkaa isaanii rabbiin akhiraa keessatti jannatul firdawsiin nu haa gammachiisu jenna duniyaa keessatti illee waan rabbiin jaalatuun rabbiin isaan haa gammachiisu jenna wahakadha akkasumatti waan jedhan dhiira jabduu hunda dhiira jabduu jabaadha ebalu jedhanii quba itti qaban hunda isaa intala jabduu duuba jiraa jedhan haadha jabduu yookaan niitii jabduu haadha manaa jabduu jechuudha ijoolleen tun ufiin akkanan taane haadha jabduu duuba jettutu jira haadha san rabbi haa milkeessu jenna haadha san rabbi haa milkeessu abbaallee hirribarraa rabbi haa kaasu abbaan hirribatti jira jechuu ijoolleen akeeyte akkuma shayni jedhan abbaa sanis rabbi hirribarraa haa kaasu abbaa gartee gaafila uf dagata rabbiin taasisin qissaa takkan irra isinii baha ibliis gaaf tokko ijoollee isaa guuratee
imaltuudhaaf ka'ee jedhan ibliis ijoollee isaa guuratee imaltuudhaaf ka'e yeroo kana ilma ibliisiitirraa tokko goojjoo takka achi ilaalee argee jedhan goojjoo takka argee anin deemuu hanga goojjoo tana diigutti hanga isii asii dhabamsiisutti jee uf booda hafee jedhan duuba ka'ee warra goojjoo sanii yeroo dhaqu goojjoo san keeysa intala takkatu jira saa elmatti saa isiidhaa ka elmattu kana utubaa manaa yookaan utubaa goojjootitti hiitee saa isiidhaa kana elmatti osuma isiin elmatu jirtu dhaqee utubaa saani itti hidhame kana sossoosee akkaan gartee lulee jennaan saani ol ka'eetuma utaalee haada muree aanan intalli elmite gara galchee faca'ee ofirraa kute jechuudha. Yeroo kana intalli sa'a kana gartee haadaan utubatti hidhattee elmattu dallantee aanan jalaa jiguu kanaaf aartee sa'a kanatti dallantee dhawaa jabduu dhawaa hamtuu dhooytee sa'a kana ajjeessee jechuudha. Saani ni du'e. Saani yeroo du'u abbaan gandaa maaf sa'a ajjeefte ka jedhu intala tumaa irra dhaabee caafaqee caccabsee achi darbe. Yeroo kana gosti intala sanii jechuudha. Maaliifi mucayyoo teenya tanuu tajaajili haadha manaa godhadhu siin jenne galata isiidhaa caccabsaa tumaa goota jedhanii tumanii caccabsanii ajjeesanii jechuudha. Dubbiin ibliisii eessaa kaate? Maal dalage? Dubbiin ilma ibliisii jechuudha. Wanni inni dalage utubaa sossoose waan biraan goone. Utubaa qofa sossoose. Sanirraa kaka'e balaan guddaan ka'e jechuudha. Waan isin jechuu barbaadu utubaan mana keessanii akkan sossoone utubaan duniyaa keessaniitii fi utubaan akiraa keessanii akkan sossoone namni qur'aanni mana isaa keessa hin jirre utubaan isaa sossoe namni qur'aanni mana isaa keessa hin jirre utubaan jiruu duniyaatii fi ka akiraatilleen jalaa sosso'e beekaadha tana gurratti cala wal godhuu feena jechuudha. Namni qur'aana isaa mana isaa keessaa hin qabne ka qoma isaa keessaa hin qabne ka inni qur'aana hin beeyne ka jaartiin qur'aana hin beeyne ka ilmi qur'aana hin beeyne manni sun mana akkamiiti? Mana jaarsaa jaartiin salaasaa xirsii si keessaa yaasa jedhanii walitti fiigan. Mana akkasii ta'uu hin irraanfatina. Mana haati teessee ilma ofiitiin xiqqaadha jettu. Eessaa fidde silaa? Uf arrabsite moo ilmoo arrabsite? Ufillee ilmoollee arrabsite jechuudha. Waan afaan nama hin jenne tabiraallee hedduu jira. Warri qur'aanni mana isaanii hin jirre warra akhlaaqa jiruu duniyaatillee hin qabne ka akirattillee milkii hin arganne jechuudha. Kanaaf qur'aana mana keenya hunda rabbi haa jiraachisu. Mana keenya mana qur'aana rabbi haa taasisu. Warra qur'aana rabbi nu haa taasisu. Warra qur'aana rabbi nu haa taasisu. Walitti deebisaa milkii rabbi nu haa taasisu. Ziyaaraa tana ziyaaraa gammachuu tan cinne ta yoomuu deemtu ta as qofa dhaabbattu miti ta biyya hundatti dhaabbattu rabbi nu haa taasisu. Ijoollee har'a biyya tanatti hijaaba irratti agarre kana biyya faranjiititti ta sirwaala yookaan kophee irratti agarru rabbi taasisin. Ijoollee hedduutu hijaabaan asii baatee dur hijaaba uffadhaa amma maal godharee kaambuunii keessa jira sirwaala uffadhaa akka jettu hedduutu jira rabbi akkasin godhin. Ijoollee dhiiraa tanas gaafa durii naayiroobitti qara'eetuma jira amma biyya faranjii dhufnaan dhama'ee jira warra jedhu rabbi taasisin. Dhamaasaa fi dhamaatu rabbi nu jalaa hin godhin. Gurbaa dhama'ee fi intala dhamaate rabbi taasisin. Hunda keenya dammaqaa haa taasisu. Hunda keenya dammaqaa haa taasisu. وبالله التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.